Ashamaa harka fuunee oduu saayitii kana isin dhageessisnaa. Leensa tuubeerraatii. Oduu kana qabatee kan isiniif dhiyeessu ana Leensaadha. Leensa tuubee subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Oduun kun qilleeffamee kan isiniif dhiyaatu waldaa OLAYIN CHRICHII waldaa dhaloota NOYYI kan jedhuu fi akkasumas immoo waldaa biyya keessaa misgaana Kiristoos kan jedhu HORRO GUDURUU WALAGAA magaalaa HAARATOO naannoo mana yaalaatti argamturraati. Egaa oduun saayitii kana qabannee isiniif dhiyaanne hojii irratti kan hundeeffame yeroo ta'u hojiidhaan kan calaqqisiifamaa jiru akkuma viidiyoo armaan olii argaa jirtan kanaadha. Viidiyoo kana irratti akkuma hubattanii waldaan kiristaanaa egaa mata waldaa kiristaanaa Kiristoos akkuma ta'e namnis waliisaaf qorichadha. Kan ammoo dubbii sagalee waaqayyootu jedha. Kanaadhaaf egaa bara 2013tti waldaan dhaloota NOYYI OLAYIN CHRICHII irraa yookaan waldaan OLAYIN CHRICHII waldaa dhaloota NOYYI kan jirtu jechuudha. Waldaa biyya keessaa misgaana Kiristoos ta'uudhaanii wajjin ta'uudhaanii hojii gaggaarii hojjechaa turuun ishee yaadatama. Inni kunis waldaan dhaloota NOYYI OLAYIN CHRICHII irra turte qarshii akkaawuntii ishee irra jiruutiin namoota rakkatan haadhotii hiyyeessaa dhala isaanii barsiifachuu hin dandeenye akkasuma jireenyi dhuunfii isaaniillee kan isaanitti ulfaate manguddoota ta'anii waa tokko godhachuudhaaf kan jireenyi isaanitti ulfaate gargaarsa gochuun isaanii ni yaadatama. Kanas qarshii akkaawuntii ishee irra jiru bakka 3tti qooduudhaanii waldaa misgaana Kiristoosiidhaaf qarshii 26,000 gargaarsa goote yeroo ta'u akkasumas immoo qarshii 26,000 namoota rakkatan kana yuunifoormii warra bitachuu hin dandeenye daa'imman yuunifoormii bituudhaan gara qarshii 4,000dhaan yuunifoormii bitteetti. Akkasumas gargaarsota adda addaatti qarshii kana baastee jirti jechuudha. Kana gochuudhaan waaqayyoon galateeffanneerra. Egaa akkuma amma viidiyoo armaan olii irratti argaa jirtan hojiin nama boonsu hojjetamuunsaa ni yaadatama. Egaa waldaa OLAYIN CHRICHII irratti tajaajiltoonni biyya keessaa eenyu akka walditti qabatanii jiran maqaa isaanii gabaasuu yoo feene Pastor Jimmaansaa Raajii Dabalataa AKKA akkasumas hojjetaa wangeelaa Abdannaa Tashoomaati. Gaggeessitoonni dubartoonni gaggeessitoota OLAYIN CHRICHIichaa dura buutuu itti aantuu fi akkasumas koroonni waldichaa Lensaa Asmaraa, Lalistuu Addunyaa, Boontuu Taaddasee, Mitikkee Giddumaa, Ayyaantuu Kumarraa, Biqiltuu Duuffisaa, Baliyyuu Tasfaayee fi akkasuma Dinqeedha. Yeroo sanatti kan waldaa kana gaggeessaa ture isaan kana turanii. Kanatti aananii kan jiran ergasii kan dhufan koroonni baay'een jiru jechuudha. Akkasuma waldicha keessaa kan gargaarsa godhan gargaarsa irratti kan hirmaatan miseensonni waldaa dhaloota NOYYI namoota 60 ol yookaan 65 ol qabdi yeroo ta'utti garuu namoonni hojicha irratti argaman hanga nama 30 kan caalan miti jechuudha. Isa kana gochuudhaan ammas immoo akkuma yeroo darbe waldaa misgaana Kiristoosiif gargaarsa goote akkasumas immoo namoota rakkatan kanallee achi keessatti gargaarsa gochuudhaan kan turte ammas gara fuulduraatti kaayyoo haaraa fi ajandaa haaraa qabannee argamna. Isa kana gochuuf garuu gargaarsa waaqayyoo fi akkasumas namni waliisaaf qoricha akkuma jedhu dubbiin sagalee waaqayyoo nu barbaachisa. Namnis nu barbaachisa waan ta'eedhaaf hojii kana hojjechuudhaaf kan feetan kottaa nu waliin hojjedhaa jedhanii waamicha isiniif dhiyeessaniiru waldaa dhaloota NOYYI. Kanaadhaaf namoota rakkatan gargaaruudhaaf hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf babal'ina dubbii sagalee waaqayyoo wangeela lallabuudhaaf
waliin haa hojjennu jettee waldaan online churchii waldaan dhaloota akka nooyi gabaasni guyyaa har'aaf qabnu isa kana gabaasa itti aanee jiru Pastor Jimmaansaa sagalee isaanii akka armaan gadiitti dhaggeeffachuu dandeessu. Hojiirra kan oole kuni haala kamiin akka hojiin sun raawwatame isaan isin gabaasuu ni danda'u. Dhaloota akka nooyi jalatti kan argamtanii hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhuguma akka leensaanis boontuunis jechaa jirtanii har'a kunoo amma sa'aatii kanaatti jechuudha. Sa'aatii naannoo 12 fi walakkaa ta'eera. Herregasaa hojii hojjechaa oolle hundumaa tajaajilallee qabnu har'atoo isiniin galiin nan oole. Sababiinsaa hojii sana hojjechaa oolle jechuudha. Kanaaf gabaasasaa isiniif qopheessineerra. Akka ta'utti nu caqastu jechuudha. Viidiyoo isaas waraabneerra. Viidiyoon isinii waraabameera kan nama tokko kan daa'immanii kan hojjetamaa oole jechuudha. Kanarratti namoota keessummoota affeerree mana keenyaarraatii waajjira poolisii irraatii akkasuma kantiibaa magaalaa darbee daa'immanii fi dubartoota irraatii akka isaan hirmaatanii barbaanne daa'immanii fi dubartootaatu nuuf argamaniiru. Warri kaan rakkoon magaalaa keessa jiraayyuu deemaniiru. Kanaafiyyuu kan nu hojjenne namoota rakkina adda addaa qabanii iddoo 5tti qoonnee gargaarreerra. Barreeffama isaas qopheessineerra waan ta'eef isinii ergina. Sagaleedhaan immoo dura dabarree kana isiniif kennine. Namoota iddoo 5tti qoonnee kana namoota 400 kan gargaarre namoota 9 birrii 3,600 ta'a. Namoota 300 deeggarree namoota 15 ta'u. Namoota 4,500 ta'a. Namoota 200 deeggarree namoota 9. Namoota qarshii 1,800 ta'a. Namootuma immoo dhufanii kennaan hin kennama waldaa keessanitti rakkisan nama 2 fi birrii 100 qoonneerra. Inni kun walii galisa birrii 200 ta'a. Nama rakkattuu taate barumsa dippiloomi ishee barattee kan waggaa 3 keessa kan waggaa 1 kaffalatte tajaajiltuu waldaa keenya kan taate immoo waanuma nu gaddisiistee fi walitti qabaasaa birrii 2,000 gargaarreerra. Inni kun walii gallisaa namoota harka qalleeyyii ta'an kan deeggarre qarshii 12,000 fi 100 ta'a jechuudha. Yeroo walitti hidhaan dabtaraa fi kobbii kan nuti gargaarree walumaa gala jechuudha. Waaqayyoo isiniif haa ta'u obboloonni koo waldaa dhaloota akka nooyi yeroo darbee kennaa obboleessa keenya gaaddisaa margaatiin qaaminatiitti qabannee akka qalleeyyota keessaatiin gargaarra akkuma jedhamu yeroo darbee namoota 2 birriin 1,000 ergamee ture. Isa keessaatii obboleessa keenyaatii fi obboleessi keenya gaaddisaa margaa fi akkuma isin jettanitti laachaa jirra. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu jenna nuti karaa keenya. Obboleessi keenya gaaddisaan immoo inni jedhu dhageenya. Ishee obboloonni koo akkasumas isinis galatoomaa jechaanis kun birrii sanii kan gaafateera. Galatoomaa waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo 10tti abbaan zaanuu qarshii 3,000. Kan biraa immoo akkasuma waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu jecha obboleessa keenya Eeliyaas Jabeessaa qaaminatiitti nama gara biraa qabanna jennee qarshiinis kan galee fi qarshii 500 kan ture. Waldaa keenyattis hin deddeebi'u mucaa yeroo baay'ee gorsineerra. Kanaafiyyuu isin duukaa mari'annee eenyuun akka qabachuudha dandeenyu mari'anna jenneetu dhiisnee mucaa sanas argachuudha hin dandeenye jechuudha. Kanas asumarraatiin nuuf baraa isiniin jenna. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Shaalom. Walii gallisaa qarshii 24,215 baasii gooneerra jechuudha. Guyyaa har'aatti kana fakkaata kanarra booddee waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Anis raajii dabaloonis wajjinumaatiin jirra. Amma danda'ame mallattoo irratti galmee irratti maqaa isaanii mallatteessanii fudhataniiru. Footoo isaa kaasneerraa isinii ergina. Darbee qarshii isaas qaama isaas fudhatanii akka ilaaltaniidhaa fi footoo isaa isinii ergina. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kana fakkaata eebbifamaa kanarra oolleerra jechuudha.
jechuudha. Koroonni hundumti keessaniyyuu akka dhaggeeffattanii baay'ee nutti toleera. Kootu si jaalate jaalala keetu bitteeni si dhaala ormaa iddoo ati na baane injirree si injiraadhu dhugaadhaan si naalu dubbii keetu naaf ibsa hafuurri kee gooftaa koo boqonnaa lubbuu kooti sumaan na barbaachisa. Abdii koo bara bara ati waan hundaa kooti dubbii keetu naaf ibsa hafuurri kee gooftaa koo boqonnaa lubbuu kooti sumaan na barbaachisa abdii koo bara bara ati waan hundaa kooti oleen bulan siin alaa si yaada sin barbaada yeroo hundaa si yaada sin sagalee kennee bodhaa gooftaa koo argamuuske nan boqodhaa yesuus koo hafuura kee nan boqodhaa oleen bulan siin alaa si yaada sin barbaada yeroo hundaa si yaada sin barbaada yeroo hundaa sagalee kennee bodhaa gooftaa koo argamuuske nan boqodhaa yesuus koo hafuura kee nan boqodhaa. Nagaa kootu si arga bobaa keetu anaaf gaaddisa yaa isa ta'a galgala koo yaada keetu sana dhabsiisa ganamaa si galgalabsi kan koo yaadni koo si biraa fuula kee barbaadadhaa hin fedhu wanta utuuni hin beekne keessi koo si naatale siin fedhaani sin barbaada laphee kootu si mo'ame hafuurri kees na boqoche siin malee na jechisiisa jechi keessi laphee koo seene suma koo fana yaachisa utuuni hin beekne keessi koo si naatame siin fedhaa sin barbaada laphee kootu si mo'ame hafuurri kees na boqoche siin malee na jechisiisa jechi kees laphee koo seene suma koo fana yaachisa oleen bulan siin alaa si yaada sin barbaada yeroo hundaa si yaada sin barbaada yeroo hundaa sagalee kennee bodhaa gooftaa koo argamuu kee nan boqodhaa yesuus koo hafuura kee nan boqodhaa. Jalaala sifa kuamera chupa maskase inni kulleessu sifa kuamera dabanka esin jaba tamsi kabahu